Iyyuu nyaatan maqaseen shaamatti xiqqatti godha xaq abbaatee bal'aa xafam jedhamti kan nyaate badeen baduu jedhani kan Yooyaa ashamaa harka fuuni kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii gizbutuu kan taatan hundi keessan nagaaf araaree waaqayyoo isiniif haa baay'atu. An nagaa godha obboleettiin keessanii maqaa koo ibsuu na barbaachisa. Na beektu mayyaadha. Ani anumadha. Warri nan beekne immoo gaafichuma teempleenii gizuurratti bartudha yaada. Gizuun har'a mana isheetti naaf firuuf guddaa galatoomin siin jedha duraan dursee. Gaaffii na gaafattes immoo si deebisuuf na yaala. Egaa hordoftoota keenya gizuun gaaffii na gaafatte turte. Gaaffiin kun isheen na gaafattes haala hojii koo wajjin wal qabatee waan ta'edha. Maqaa koo ibsu nan barbaachisu na beektudha yaada. Inni calqabaa gaaffii keenyatti fufna. Yeroo hundumaa YouTube kee irratti nyaata baay'ee namatti tolu hojjetta. Biyya Arabaa akkuma dhuftee nyaata hojjechuu eegalte moo turtii booda barte? Biyya Arabaa akkuma dhufeen ani amma iddoo tokko tokkotti dhugaa dubbachuudhaa fi saratanyaan tokko qulqulleessitoota saratan tokko nyaata hojjetti hin jiru. Biyya Oomaan keessa jechuun iddoo biraa jira ta'ee hin beeku malee bakka ana jiru nyaatas qulqulleessus waan hundumaayyuu saratanyama tokko tashkarakaraa oolan siniin jedha akka Arabaa maankaa yookaan fal'aanoo lafa buute lafaan kaasani amma naqee seenaan kaasutti jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma dhufeeni nyaata hojjechuu bare dhugaa jechuun har'uma jettee har'a nyaata gurguddaa hojjetta sun ta'in yeroo isaan hojjetan ilaalta ammoo waan tokko qabachuun waa nyaata hojjechuu irratti waa qabachuun nan danda'a dafee waqa har'a argeera taanaan baqqana duraan barutas garuu wanta ingilizii kanatu dhaggeeffadhu naan jette naaf hin galu nyaata irratti sirriidha dandeetti nan qaba hojjechuuf miti jechuun nan qabadha waan namni hojjetu yookaan fakkeenyaaf nyaata YouTube irraa tokko ilaaltanii baruu hin dandeessu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafiyyuu akkuma dhufeen nyaata hojjechuu bare cimaa isaa miti kaa adeemsa keessa moo bakka hunduma isaan control godhee of jala oolchee jechuudha. Kun kanadha. Gaaffii lammaffaa madaamii keessatti otoo nyaata hojjettu viidiyoo waraabdu irratti mudannoo qabdaa. Isa akkamii malee gizuuko mudannoo keessaayyuu mudannoo isa dhiiga dhaabu sukkaara dhibba nagashuudha. Anuma kaameeraa banee ashama hordoftoota kosiniin jedhu jettee dhufti ijoollee ishee waamti nan gubadha miti gaawgas viidiyoo 4-5 balleessee irra deebisee yeroo waraabu jira dhugaa. Kun kanadha. Mudannoo jechuun akkasiidha miti ree sirriitti baay'ee na aarsu ijoolleen isaanii gaafate waan tokkotti yaani alaamaa karoorfattee gaafati waan kaameeraa bantu እና ijoolleen dhufanii kaameeraa dudduubaan galu yeroo isaan kaameeraa dudduubaan galan kanatti immoo arrakoon qaba mul'isuu hin danda'a jechuun maybe yoo argan immoo beektu Araboonni yeroo baay'ee hin jaalatan ijoollee isaanii baasuu fi fuula miidiyaa irratti mul'isu jechuudha. Mudannoo sirriitti hin qaba dhugaa. Gaaffii sadaffaa nyaata Itoophiyaa keessaa daabboo fi marqaa yeroo baay'ee hin hojjetta. Maatii ati bira jirtutu nyaata kana jaalatu moo? Marqaan isaanii ariisii yookaan immoo arsiyyaa jedhama akkan keenyaa miti jechuudha. Ani san jaaladhu garuu. Kanaafiyyuu nyaata marqaseen shaamatti xiqqatti godha xaq abbaatee bal'aa xafam jedhamti kan nyaate badeen baduu jedhani kan barateef kan nyaate badeen baduu. Daabbos nyaatan yaani nyaatu garuu sukkaratti baay'isu nyaatu keekiin hojjedhaafi gaafa daabboo keekiin hojjedhaafi keekiin sukkaara qabu isaan immoo yeroo hundumaa wanta sukkaara baay'ee qabu jaalatu waan ta'eef ani immoo jaaladhu sukkaara baay'ee immoo faallaa isaanii keekiin jaaladhu jechuudha. Kanaafiyyuu wal jijjiirree yaada keenya wal danda'uu qabaanna ijoolleen madaamis ani seenaanis kanadha. Otoo nyaata hojjechaa jirtuudha. Otoo nyaata hojjetaa jirtu bilbila otoo ilaaltu nyaata guddee beektaa.
Suuraa saayyuu kaasee daba ta'eef ergeera gube. Maalin gube beektu? Roozis miti waan biraas hin gubne. Chipsiin gube. Chipsii gube gate. Isayyuu na bukkee miti kooshinaan bakkee lamadha beektu tokko bakkeedha itti hojjetuun ol galee bilbila miti. Jidduutti immoo liivii odeessuutti hin kee ijoollee bukkee ol bahee. Achumaan immoo taqaaxalee jedhama gahe. Garuu namni ilaalee hin jiru. Anuma dhoksee gate. Seensi immoo dhoksee hin gatettanii immoo akka kisaara madaamiin goone dhageessaniitu. Gaafiin keenya akkuma itti uffattee jira. Akkatti bashannantan immoo abdiin qaba. Gaafii shanaffaa nyaata biyya Arabaa keessaa hojjechuu fi nyaachuu kan si jibbisiisu maali? Hojiidhaan jibbisiisu garuu isaan jaaladhu. Qurxummii isaanii yookaan sama gadhumtiira isaan jaaladhu. Nyaachuu isaan jaaladhu garuu hin hojjedhaafi. Gaafa achi hojjedhe garuu ajaasaame amma achi keessa ba'ee mana shaaworii garuu itti naan sardama. Kanadha. Nyaachuun jaaladhu nan hojjedhaaf garuu jechuudha. Nyaata isaanii keessaa immoo kan baay'ee jibbu jira waan baay'een jaaladhu jibiin isaanii kana waan akka haliibii aannanii minaamanii. Innaa nyaata biyya Arabaa keessaa waan akka jibiinii fa'aa kanan jaaladhu isinitti miira. Kan itti aanu immoo gaaffiidhuma gizuun na gaafatte nyaanni ati sirriitti irra caalaa jaalattu maali? Kan Arabaa keessaa fi kan biyya keenya keessaa. Nyaata Arabaa keessaa maalin jaaladha? Abbaatee kan argadhu lasittiin godha. Kan hin baay'ee jaaladhu. Ani nyaata yeroo baay'ee ofii koon hojjedha waan ta'eef yaani rakkoo hin qabu. Ana fakkeenyaaf amma tokko jiru beektu yeroo hojjetanii gaanan gaani. Kanaaf ofuma koo waan hojjedhuufi nan nyaadha ruuzii nan nyaadha. Yeroo qurxummii hojjetamne nyaadhu malee. Foon naannoo waggaa 3 biyya Arabaa dhufee nyaanne ergasii gooftaa kootti lammadeen xaqqoochuu jalqabee nan nyaadha. Kan biyya keenya keessaa moo biyya keenya keessaa maaltu jibbamaa gizuu koo dhugaa? Waan hundumaa nan jaaladha. Shiroo hojjettee jechuudha. Hundaa dandeessuu koo bukkee timaatimii kana xaxxagootee bukkee murtee qaaraa fi shunkurtii wajjin naaf iddeennaan gaaffii malee las godhaa jechuudha. Nyaata biyya keenya nan jaaladha waan hundumaayyuu. Garuu kan ilaalanii waa bakka hundumaatti garaan balladhu. Akkanaa sababa kana osoo hin ta'in bakka hundumaatti garaan balladhu jechuudha yaani nyaata. Kanadha. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa hordoftoota Gizuutuuf gaaffii yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jedha. Gaaffiif deebii kanarratti akka bashannantan fataa zanaa qabra shabraa qaqqeettan abdiin qaba. Turtii gaarii.